Baga geessee baga gammaddee obsishaa hiriyaa koo qaalii siin jedha. Nagaa faraarri jaalalli waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'eetu. Hordoftoonni yuutuubii koo akkam jirtu? Nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaadha. Egaa mushurraan asitti argaa jirtan kunii obsee shawaati. Obsee shawaa baay'een keessan karaa miidiyaa kanaa beektuu. Hiriyaa karaa yuutuubii nuti wal argannedha. Isa booda immoo yuutuubiin naannessee karaa imoo karaa tiktookii wal barsiisee deemee immoo kinoo Itoophiyaa keessattuu wal agarsiisee akka kanatti carraa gaa'ela ishee hirmaachuu naan ga'ee jira. Dhugaa dubbachuuf baay'een gammadaa. Si gammadeera obsee kooyi. Gaa'ela jechuun waan salphaa miti. Waaqatu eebbisee biyya lafaa kana gubbaarratti namaaf kenne. Namni kamuu abaaruu hin danda'u jechuudha. Gaa'ela waaqatu eebbise. Waan lafa kana gubbaarratti umurii dheeraa keessa jiraatanii itti gammadanii eebba danuu keessaa argatan keessaa inni jalqabaa gaa'eladha. Isiniin jedha gaafa sargii obsee miinzee ta'ee fiinkinu akka kanatti shaashan baay'achaa ture. Ani miinzee ta'uu maal na gammachiisa ree? Hiriyyaan koo akka kanatti carraa gaa'elaa geessee. Aniyyuu immoo qaamaan bira jiraadhee gaa'ela ishee irratti argamuun koo baay'ee na gammachiisa. Namni amma kana walitti hin dhiyaanne iyyuu gaafa sargii miinzee walii ta'e wal bira dhaabachaa oola. Obseef garuu akka addaatti gammadeera isiniin jedha. Waaqayyoo nama jaallatamaa fi nama kabajamaa, nama hojii isaa hojjetu, nama ayyaana isaa keessa bulfatee tajaajilaa kenneefi obseenii dhugaa dubbachuuf gaa'elaan eebbifamteettiin jedha. Isaanis immoo obsee intala ogeettii mucayyoo waaqayyoo eebbisee mucayyoo waaqayyoo ogummaa fi hubannaadhaan kuulee argachuu keessanitti wangeelaawwii isaan fa'aa eebbifamtaniitu isiniin jedha. Egaa isiniyyuu na caala beektu akka waaqayyoo gaa'elaan isin eebbisee sababni isaa kadhannaa keessantu deebii argate. Namni gaa'elaaf hin kadhanne hin jiru lafa kana gubbaarra. Anis kadhadheera har'a gaa'ela keessa jiru. Kuni carraa gaa'elaa ga'uu jechuun kadhata deebii argatee jechuudha biyya lafaa kanarratti. Gaa'ela keessa immoo wantoonni deebii argatu baay'ee jira. Namni akkuma qaamaan walitti dabalamuu gaafa gaa'ela keessatti walitti dabalamee yaadaan tokko ta'a waan baay'ee tokko namaaf ta'a jechuudha. So eebba hedduu jira gaa'ela keessaa. Gaa'elli dhugumatti waan nama gammachiisudha. Egaa Addaamiyyuu otoo jireenya gaa'elaa baay'ee isaa hin mi'eeffatiin amma reefu ta'ee jedhe miti gaafa Addaam uumamuufi isaa akka isheen isaaf uumamte argeeyyuu amma reefu ta'ee jedhe gaa'elli waan gaarii akka ta'e dubbatee jira. Isiniin jedha waaqayyo gooftaan immoo hunduma keessanii carraa gaa'elaa kanaan isiniin haa ga'uun isiniin jedha. Egaa namni hunduu lafa kana gubbaarratti namni gaa'elaan dhaabbatiin hin jiru. Yeroon namaa immoo gargari. Waaqayyos nama hundumaaf yeroo wal fakkaataa qaba miti. Namnis immoo lafa kana gubbaarratti karoorri namaa wal fakkaataa miti. Waaqayyoo guyyaa gaa'ela keessaniitiin isin haa ga'uu. Wanta akka gaa'elli keessan lafarraa harkifamuuf sababa barbaadullee humni waaqayyoo haa cabsu. Dhugaa dubbachuuf gaa'ela akkuma lafa kana gubbaarratti eebba gammachuu ta'e an akka gaa'elaa immoo qormaata qabu hin jiru. Osoo gaa'elatti hin galiinis erga gaa'elattis galtee seexanni qormaata baay'ee qopheessa gaa'ela keessatti. Garuu immoo gaa'ela waaqatu dhaabe waan ta'eef kan waaqayyo dhaabe seexanni biyyi lafaa rakkinni chaalenjiin kamuu buqqisuu hin danda'u. Gaa'elli jaalala waaqayyo san jijjiiramne isa dhaabbataa sanaan waan hundaa'eef eebbi danuun achi keessaa waan burquuf seexanni buqqisuu balleessuu hin dandeessu. Gaafa gaa'elatti galtanii akkaataa garagaraatti dhufa amansiisuun dirqamadha. Jechuun namni gaa'elatti gaafa galee hin qoramu jechuun hin jiru. Qoramuun hin jira, rakkinni hin jira, waan baay'ee jira. Kanammoo dursa of amansiisuun seexanatti balbala cufuun dirqamadhaan isiniin jedha. Egaa obseenii kana heerumte har'a miti dhugaa dubbachuudhaaf ji'ayyuu guutteetti. Viidiyoo har'aan gadhiisa boruun gadhiisa toon jedhuun akka kana ga'e baay'izawee otoon biyya keessa
jiraachuu baadhee biyya hambaa jiraadhee otoo jarri wal fuudhanii gammachuu gaa'ilaan argin akkananii gammachuu koo miidiyaa irratti ibsadhu shakkii tokkollee hin qabu. Garuu asitti waanan qaamaan bira jiruuf gammachuu ishii dhaqee waanan hirmaadheef miidiyaadhuma irratti baasuudhaaf baay'uma hin sardamne jechuudha. Ofii godhaachumatti hirmaadhee gammadeera waanta ta'eef isiniin jedha. Garuu motoon qaamaan bira jiraachuu baadhee baay'uma kanan yoon gammachuu koo isiniif qoodeyyuu natti fura ture silaa gara miidiyaatti fidee sanas ta'ee kana baga waaqayyo ittiin si ga'e naa jedhaani hordoftoonni kiyyaa. Yoo waaqayyo nu gargaare immoo qaamaanis guyyaa ta'e wal agarree akkuma duraa sanatti viidiyoo wajjin hojjechuu dandeenya. Haala teessuma lafaatiin amma afaniif obsee walirraa hiixuudha. Isiniin jedhaa viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Koomentii keessaniin immoo baga geessee naa jedhaani.